yeroo bira wanti sin gaafachuu barbaadu. Ani yeroo daa'imman kootee akkami xuuxxoon kuttaa karaarra teessaminaa naan jechaa turtan yeroo tokko. Wanti karaa miti manum teessa namni sin baatu malee xuuxxoo keessa teessee dhumu. Harma hodheen guddadheere. Inooni. Xuuxxoo bichaan guddate. Harma maafan jibbe qoon. Kubaannaan turee sitti qabu hin dibde. Inni kube. Harma looniti. Harma otoo qammasiin guddate. Ani kuno harma sun hodhinan guddadhe ijoolleedha gaafii. Harma maal oolaa ta'u? Carraa kiyya osoon harma hodhee jiraadhe dhugaa. Aannan nan jaalladhaayyuu. Ammayyuu dhugaa aannan qal'aa hin jaalladhu nan dhabe malee. Achumatti itti kennina namni ittiin qabuus xuuxxoo. Innaa aannan keessa yeroo tokko garuu ati dhaabu akkana naan jette. Fardaanan deemee xuuxxoo sii bite halkanii naan jette gaafa tokko. Goyyitee dadhabnaanan hin cinne qabadhe farda xuuxxoo kutte harma nuutu. Amma farda qabadhe hin cinnetti qajeele gabaan hin cinne malee hin jiru. Dhaqeen hin cinne gulufee xuuxxoo bitee gala. Hin cinne hin bitee gala. Tarreessaan qaba. Reessa suuqii isaatiin haa bittan halkan qixxee. Kun ijoollummaa kanatti si rakkisee har'a guddadhee kun as ga'e qaama. Anarraa maal eegdu kana boodame? Maali jireenya kee bichaa eegna malee maal si eegna kararra nuu goote. Guddina kee immoo ganaa si eegna maaliif ganaa jifuu kee argina ganaa tuummoo kana caala guddattee nu xoorta jifuu kee immoo ganaa argina ganaa waa sagalitti deemna malee maal sirraa hin eegna. Yeshi bakka na eebbisa bakka xumuramu gaa. Amma waaqayyo si haa eebbisu rabbi si haa eebbisu inni biyyoomaa si galche nagaa kanatti immoo alamitti si haa galchu guddina siif haa baasu biddeen siif haa baasu heerumii mana argadhu jaarradhu mana argadhu guddadhu amma nuu tolte waan siif haa tolu rabbi siif haa tolu dabaree immoo siif haa kennu waaqayyo. Amiin. Jedhee tan si eebbise waaqni eebba koo sittaa qabachiisu. Amiin. Rabbi. Maaliif biraanee naan jettan garuu qoy. Maqaa namni baay'een maaliif biraanee jettaa ati naan jedhan. Ilmoon biraaniidha jenneet biraanii nu agarsiifte jennee biraanee sii baase. Inni maddeen baasee kanuma baase. Biraanee jetteetu. Ilmoon biraaniidha jenneet biraanee sii baase. Akka miree biraanee sinii godhee raaree akka biraanee naan goote. Homaa nan bifanne waan namni namaa godhu waan ilmoon namaa godhu homtuu sitti nami. Mana gaarii naa ijaartee argaa gaarii naa bittee marcuma teessoo gaarii naa bittee televiziyoonii naa bittee ammayyuutti nan burraaqa mana koshiinaa naa ijaartee biiffee naa bittee wantootatti namni waan namni namaa godhu waan ilmoon namaa godhu kun soba miti dhugaa waaqaati. Inna bakka hordoftoota koo kunoo dhageessanii jirtan immoo san jira. Tole bakka dajjaatu nan eebbiftuure. Eebbise malee. Eebbifte. Ilmoo siif haa kennu naan jedha. Ilmoo siif haa kennu dabaree kee argadhu. Amiin. Guddina kee argadhu. Guddinni kee daandii irratti karaa irratti si haa eegu. Amiin. Jireenya kee si haa eegu. Amiin. Wayyaa adde siif haa xumuru naan jedha. Biyyam sana dhaqxee yoo halkanuma guyyaa waaqa sii kadhata akka taa'ee hin beeku garuu waaquma sii kadhata. Waa'ee taarikii maamaraa fa'a maaramee kadhattee oolaa lama kennite qalbii isa faaniitu guyyaa sii kadhatte. waan soban qabne. Kunoo silatii godhaniitu biyyatti nagashanii jiru. Yaa maaramee yoo mucaa kana naa eegde naa galchite. Naagalchite ayyuuti sagalim shiyoona dhageessiftee booda immoo naagalchite waaqayyoon jedhee isheen ji'a lamaan sana moo wantatti galte iyyuu balisa dura. Ammas ani uummata akkumaa sitti illee kadhaa ayyuuti somaanatti illee guddina keessii faa baasu Amiin. nama eebbaa si haa godhu. Guddaa alamii nu argisiifte alamii si haa argisiisu. Ani manatti nan bifanne wanta kan bifatte hin jiru. Amiin. Bakka isinis galatooma. Anis isinin jaalladha. Ani immoo amiin amiin. Kunaa san jedha ishee waan kaameraan gashuu dideefanii xiqqoo ishee as taa'ee. Kunoo eenyu fakkaadha? Simoo eenyu fakkaadha? Shawuu fakkaata.
Shawaa kooti. Ana fakkaatti kun. Ana fakkaatti isheen maal ishee bareedduudhaan isaan akka ishee konkona qaba. Isheen kun obboleettii kooti. Hin bareeddi miti? Konkonaati. Achi keessaa booda wanni isaa qaba. Obboleettii kooti isheen kun obboleettiin kamittaa? Shawaa kun obboleettii kiyya shawaa jedhama maqaan ishee. Maalin godhaa? Qoy maal qoy. Jedha bakka like share godhaa obboleessa kiyya sin barsiisa. Bye bye.